nagadhoyti kuni kunna laala maata rakitte dhaabattee jedha namni gariin garaa nyaadhee ati nama dubbistee akkamitti maramtee ijoolleen maashaallah dhiyoo tana fa'aa ijoolleen ta'e akkam ta xiqqoo sun akkam ta guddoo sun akkam isin jajjabaattu ka dhibame fayyuu awan jenne us in janne akkas takka la ilaha ana ali gaafatta naga subhanallah maashaallah bar biyya gaafa sana na bilbila biyya haasa'u dhageesse bar no asumsi hojjaa saaru akkami jirta niitiin ta'e ta'ul fayita sun deette daa'imni see xiqqoon sun akkam ta'uu Pasal guru Didi tak tahu apa itu kawan wallahi. Ana bilbila biyya haasa'u dhageesse tari. Ana family fi online jiraame gaafa isa biyya dawwale namni abaluu nagaa qabdi abaluu nagaa qaba jedhanii kasin nama gaafata. Laakiin namitti ulfootti maanni nama hunda nake ande nagaa kallaa gaafattu maashaallah aleek yaa habibti laa kamini beektaa. La garuu wanni sanii abbaa kiyya jalaa hin agaree nama aarsa. Amma fakkeenyaaf naaf abbaa kiyya yeroo garaa atattamoo wayii tokko deemnu silaa namni biyyaa namni guddaan kun ni beektaa mire nagaa fayyaadha baarreedha waan sana akkam goote dhaabbatanii wal gaafatan. Amma ani akkasii miti yeroo san na aarsa ture. Eeguma deemaa dhuftu lakka walitti dhufeenyi namaa qabdu namatti boonuu dhabu nama kabajuu hagana hunda si godhaayi waan juusan asirra dhaabbeen taabbaadhaa ta dursan illee arge. Amma ati asirratti garuu dhalaan tun gizee takka kanamatti aarti gizee si hojii deemu nagaa fayyaadha itti dubra hutta malee dira si deemu. Ati amma salaama namni hiriyoota ta'e keessa 900 moo nama meeqaa kana keessa yookaan ka asirra nu dhageeffataa yeroo hin jira hin jirti ijoolleen teenya ta'u Oromoo. Laalaa namni as jirtan yaa Oromooti yaa anis hin jaalladha yaani gaafa yaani amma ergaa dabarsaaf kaamsaa malee shi mushkila. Ani isa wayita adda argitan itti maramaa naga gaafadhaa rakkoon qabu wayita waliin deemu meekaappii godhadhee mana baa meekaappii aduun rabba isaa kophee dheertuu godhadhee mana baa. Ati meekaappii ni godhattaa? Leeshin godhanne kaayiroo keessatti guyyaa irraa godhadha shuu naman narraa dhabar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mana siapa kophee dheertuu godhadha. Koyati ergaa dabarsaa raamsa. Habibti. Allahu Habibti. Ati meekaappii godhattaa? Masa ya meekaappii yeroo garii dabree yaani. Ya Rabbi khiyya. Habibti baran jaartii meekaappii godhattu jaartii mirtiqqee fi maala asin dibatan san hin jaalladhu. Allahu akbar lipstingii malee gadi bahan yoo ta'e addu. Nashoof tamannaat. Lipstingii malee gaduun bahu. Maa shooftaati adawaa meeqa qabaani bareeduu qaba namni duubaa duraan suuraa nama kaasa. Ashitti before ashitti after. Akkattuu ni bareedda meekaappii maa dibatta? La hin dibadha wanni narraa hafta kan jiru innaayyuu torbaan irraa dibadha innaa kana kaawwata mushurrummaa dibatan kana innaa ummanni Sumaalee dibatu kan miidhaa haga mataa dibadha leeshin dibadha. Habibti meekaappiin dibatin la ani jaarsa feeti meekaappii malee si jaalladha meekaappii malee na bareedda waa hunda caalaa na bareedda. Namaaf jettee waan keessa dibadhu mana keessa dibadhu aluma keessa dibadha rakkoon qabu. Leesh duuba caala bareedama mana keessa bareedaa namni. Ati meekaappiin dibatiin hin jenne ammaati hin jaaladhu hin jenne. Yaa mana keessaa fi alattis maal gootaa dibatta normaal akkanuma yoo baate hoo. Dubartiin hin bareeddu normaala bakkee. Iyyuu Dhaga'i sibeeti yoo sibeeti waa. Asuutti. Sibeeti. Asuun gaafa suuraa ati suura makee kana kun fokkatanaan jette saa kadassin jedhinsa. Isitu naa dibee gudiina godhe aniyyuu ufnatti hin fakkaanne suura gaafa meekaappii asiin uftuqee. Asuu si dibee asuu kassi godhe. Waan waraabessi na nyaate isaan fakkaadhu saan
Asu artistin aja. Ya asu, anak tuh. Ya asu. Si guyyaa sana kasi jaartii adurree fakkeessi as fidinatti. Ya, makeup isi kokkas dago igaafsan nagalaafate. Baran galgala suuraa wayii takka laaleetiin gizeeti poosti goote. Ana tun jaartii tiyya moo nama biraatti Dubaay keessaa aswaa. Nagay, silkii isii nama. Duraan hin beektu laati guyyaa keessa. Yaa dhugaa jettee wakka sanitti. Asu. Soda. Ahleen. Salaam alaikum. Tamam. Ciisaa jirta. Akka sagaleen kasi jedhettoota. Itoophiyaan galtee diriirfattee ciifti kaan meekaappii giddu. Arge dhiyootni si ciiftee liibisen. Anchi akka Koo akkiin jeeti asu. Meekaappiin. Walla. Gadda pirogiraamii wayii qabaanaa dibeedhaan kuma jaanaan jettu. Deebii akkasumas taphadhe isaa itti ofitti taphadhe kaa. Akkuma si taphadhe itti ofitti taphadhe. Wallaahi. Maa innaa dhiyootana dibattee jirtu akka mushurraatitti. Isaan maa dibannee bara. Baadee lakkoofsa keenaa erginnaan ati na amanuu diddee bara. Guwaan gudii baay'eetu jira akkasittiin. Dafi. Inshallah, okay. Hamza soda kan ibamu soda. Shekam Zayedi. Ban Shekam Za nama jibbisi soda. Yes. Koo asoo teenya akkiin jeeti. Maaliif biyya galte? Akki jettamu. Maal godhani sila? Dhufe gaayaaseen. Hai ati mee maaliif biyya galte? Ani maaliifti ma fudhachuu qachuuf galee jedhe. Haashittiin na biraa heerumte. Ani hojiin kiyya bakka sargii namaatirra lafa maruu ta'e miilli na qal'ate. So sargii magandaa olii gaddeemee nyaadhu. Wannaa dhiisi. Achumaan dhaabi boossee nan boossisee ni dhiisi bakka. Ani magalee waa uffisa gadhee jiru. Galee gaafa soqadhaa. Duuba. Argattee reegamma. Biyya keessaa kun akka yaadu bo'e. Ashitti amma viizaa na ergi hiyyummaan na seente. Torbaanii hiyyummaan na seente. Ati qal'ate. Bakka hiyyummaan na seentoniin arganii bara Itoophiyaa. Allah, farjitamanchi. Turkii deemta baa. Semi deemuun kiyyaan awwarruma baajaaji adama tokko firraa dadhabe. Baala baajaajitti heerumuufi. Si. Gaafii akkasi gaafadhaa qoy. Gaafii akkasi gaafadhaa. Asu akkiin jeeti. Amma ati diyaaspooraadhaa biyya arabaarraa galtee. Warri biyya keessa jiru kun nama jala loo horii amma sa'aatii dura gattatan. Boodallee nama dhiisa. Jechuun ijaa gurra kii qabadde ol ka'e badee beektaa. Garam hawaasaa jirtu badee Oromoo keessaa baate. Shaashiillee namarratti hin dhiisani. Beektaa? Hin hatani. Akkam godhan. Hin bareedadhanii saalfachiisan yookiin hojii saalfatan. Allahu akbar. Alaakkaatti amashama ta'e. Namma na dhiisu waan na aggaata. Hanga baay'ee ani warri baajaajii kan ofirraa dadhabe. Ani hindii mannillee furdannillee yoo takka to'asee achi nageessanii dhibbaa afur fidee. Asii warri qubadhe. Luma kan taate waliin baafna. Wantaraata mee dhiisee nama miillee na qal'achuu isaati. So miilaan sooru. Sababa birrii sodaa miilaan lafa deemta. Maal godhate? Oromoo eegumsa godhaa gara Chilaa ammaa gaas keessa miilaan deemu jechuudha. Karaa Liibiyaatiin ka'ee bahee Yurooppii seenuu qaba. Ayyii.
achi seentee Oromoo na Lammata qarqaaraa deebite jechuudha. bakka. Goofandimii naa banaa jechuudha. Irraa Liibiyaa keessatti